Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoonni keenya akkuma agartan kun maammee rabbii ruuhiidhaan bira nageessee jira, dhaqqabee jira. Qilee hin jenneeti mee qilee ilmi namaa kana keessa deemni keessa kaa'ee asitti madaabaraa keessa kaa'ee madaabaraa irraa qileedhaan asii hidhee biraa deemee jechuu qilee irraa darbee akkuma agartan dadhabbii kiyyallee wanna hidheellee of duuban deebine isallee hin hifanne amma kun akkuma agartan fuudhee galchaa jira. Yoo rabbi na gargaare kan barbaadde isa kana manaan gayaa jechuudha. Maamne jabaadhu gaama kalaas jedhi kana Aljeri Jakti kalau rabbi si bahasa taruh hasil itu nanti tak dapat deh. Jabat bukan Galte jabat dulu hati masih tidak jabat mana ya lah sini guys pasti tak pura bawa tadi kena kan dekat dari sini dekat. Aku mah gartan kana kabaja hordoftoonni keenya wallahi adda kiyya ta'ee kun baachuu dadhabe akkana waliin ta'aaf jira yoo rabbi amma naannoo karaa irra bahu ka'e karaa yoo rabbi itti kalaa'e mee karaa laalaachi bahe goon deemna goon jajjaran akka guyyaatti dachii kanarra deemaa oole dachii kana qilee kana guutuu gubbaa jala deemaa oole wallahi kun qilee kana guutuu deemaa oole akka kaleetii fi deengaddallee madeessoo barbaadaa oole yani yes waa nyaattee jira garaanne silkuba ashir yes ay ini coba Uljit kabajamtoota fi hordoftoonni kiyyaa amma kun makiina argadhee makiina keessa jira gara manaa deemuttiin jira. Rabbiin galanni haa ga'u kun alhamdulillahi amma magaalaa seenee deemuttiin jira isin jechuu barbaadeetti. Yoo rabbi ta'ee amma manaan gahaa inshaallah nu wajjin turaa isin jedha. Kun makiina irraa buunee jira amma gara manaa deemu jirra ulaa mana bira geenne mana kiyya jechuudha. Amma mana bira geenne inshaallah rabbiin galanni haa ga'u seenuu kaanee isinin jedha nu wajjin tura isinin jedha galatoomaa warroonni geenne jabaadhu ulaa bira geenne jabaadhu kaa deemuu dadhabde osi fuudhoo kee yalla osi fuudhaa qo'e galle Bahat kau be. Alhamdulillah jadi mana gini. Asal kok. Sudah. Alhamdulillah. Galle. Alhamdulillah. Akhir mana sih guys? Jadi kau tiba betul. Kau tiba. Sudah bahas ganti. Alhamdulillah ya. Kain sih kau ini.
ol jedhee maamne maamne mee kana jedhe ayyee wallahi kun alhamdulillahi rabbil alamin galanii rabbiin haa ga'u manaan ga'ee jira galanni rabbiin haa ga'u manuma kiyyattiin gale rabbiin galanni haa ga'u sin jedha akka inni godheefi miti akka Nasraddiin godheefi miti waa wanti dhukkubame eessa jirra? mana kiyya jira mana siin gale mana siin gale bishaan sii fidu bishaan sii fidu maa dhugdeen dandee tol jedhe asii harkadha ayo akkas ol jedhe luka kabbuusa Alhamdulillah. alhamdulillah jedha Xiqqoo ciisaa na dhiise. Xiqqoo ciisaa na dhiise. Luka tana kan naa buuse. baate rabbi si baase yeroo si baase akkuma agartan kabajamtootaa fi hordoftoonni keenya galanni rabbiin haa ga'u maammee kunoo rabbiin ruuhi sana dhaqqabsiise wallahi kakaf jedhee akka guyyaa sadiitti isuma barbaada hadha ammoo irruma gahee jechuu rabbiin waliinuu gargaarsa rabbiitii fi du'aa'ii keessa waliini akkuma agartan kunoo nyaata torbee tokko hin nyaanne bishaan kunoo irra gad liqimsuu hin danda'u maamme Dhiise xiqqoo ciisa. akkasuma dadhabbii jijjiiraa midhaaniif bishaan hin jenne qaamni guutuun na dhukkuba jedha wallaahi ilmi namaa kana walirratti hojjetu akkana waliin godhu jechuudha Nasraddiin teellee taa'anumaa jechuu karaan tanumaa jechuu karaas amma walii hin dhiifnu jechuudha waliin dhiifna nafsi illee irraa kafalatta yoo rabbi wallaahi irraa kafalatta akkuma garta wallaahi zamoona hirriba hin jedhu aluma galaa jechuun illee isuma waliin jechuu akka gurbaa kana inni fuudhee badhee keessaaf yookiin garana deebisaa yookiin garana oofa garas oofa walumaan deemaa jechuun hirriba dhiisee hirriba kee dhiisee isuma jala dalagu jira akkasuma alhamdulillah rabbiin galannaa ga'u kun hadda irra gahee jira qilee anki isa keessaa fuudhee dhufe qilee ani isa keessaa fuudhee dhufe wallaahi billaahi ilma namaatiin jaldeessi achi hin galu jaldeessi qilee achitti madaabaraan hidhee madaabaraa keessa kaahee ilma namaa roohin osoo jiru biraa deemaa jechuudha madaabaraa keessa kaahee akkuma agartan kana kun roohin hin baane guyyaa malee nama hin baate roohin guyyaa rabbi nama baase malee roohin namaa kun nama hin baatu dha wallaahi guyyaa rabbi si katabe malee nama hin baatu roohin akkuma agartan kun manuma kiyya galeeni osoo inni akkasumattuu mana kiyya naan galii jedhee inni qaabu manuma kiyya fidee ganaa amma yaala fidee mana yaalaa fidee miidhama isaa kanallee midhaanii fi bishaan hin jenne akka torbee tokkooti yaala akka inni argatu godhee inshaallah gara mana isaallee galcha yoo rabbi jedhee rabbi na haa gargaaru du'aa manaa godhaatiin jira kunoo warroonni hordoftoonni kennallee akkuma agartan kana kunoo warri maammee dhaqqabdee akkam gootee maammee ruuhii isaa baasinaan jettanii warri yaada adda addaa naa barreessaa jirtan illee komantii jalatti illee warri bilbiltanillee bilbilaan na gaafataa jirtan akkuma agartan kana kunoo ruuhii isaa rabbii wajjiinuu dhaqqabee jira jedhanii jedha mee yoo kaa xiqqoo dandamataa ta'e isallee ni haasofsiisa Xiqqoo ciisuu fedhe. akkasuma xiqqoo hafuura baafadhaadha akka Nasraddiin godhee fi miti irra gahee jira akka isaatiif uummata akka itti na hinbifanne jechuudha wanni takka wanni inni hambifateef hin jiru jechuudha roohii baasee jira jechuudha
wanni kana ol inni ruuhii hin baafne jedhee seenaatti ta'uun jiru jechuudha. Inni akka isaatitti qilee bakka ilmi namaa jaldeessi bakka ilmi namaa hin geenne gahuu hin dandeenye kana fidee achitti madaabaraa keessa kaa'ee achitti gatee biraa deeme. An ammoo hordoffii akkasuma halkanii guyyaa wallaahi guyyaa sadi mulu karaa hunda itti cufee gara mara yoo magaalaa inni deebisu jala dalagee yoo inni gara deebisu jala dalagee yoo inni gara deebisu yoonnaadhe gizee an ammoo loksina wannaatiniif ni barbaade jedhu gizee kaan cufataa hadha ammoo isuma saniin hordofee kallattii inni jiruu fi bootaa inni fide kana boota sanii dhaqee boota san ka jedhu inni dheefa achii mucaa sila ruuhiyyuu baasuuf fedha inni qophiirra jiru dheefa achii kaana namni foormishiina namni kenneef hin beeku kan dhufaa jiru kan namni foormishiina kenneef hin beeku achi jala badee jechuudha kana madaabaraa keessa kaa'ee achitti darbee biraa badee jechuudha waytaan naqu akkuma agartan kana kunoo madaabaraan hidhee qilee silaa ilmi namaa hin dhayne wallaa aniyyuu silaa ni jedheen naqu silaa wama kana wanna kana fayyadamee isaan dhaqee jechuudha kallattiisanii inni akka isaatti achitti silaa karuuhii baasuu fi waan inni godhuuf achi fidee hin beeku silaa ilmi namaa maal eega kana hunda madaabaraan hidhee biraa madaabaraa keessa kaa'e ajjeesumaaf qilee irraa darbee ajjeesumaaf achi fide malee ani waan biraatiif yookiin isa miidhuu fi miidhaan birootiif achi kaa'ee biraa hin deemen jedhu muddamsuma an dhufee ka dhaga'e fiigichaan achi badee jechuudha sachi dhiise. An ammoo alhamdulillah rabbiin galanna haa ga'u irra gahee jira. Ruuhii hin baafne akka isaatiif hin takka hin hambifnee fi ammoo wallaahi ammoo inni illee akkana godheemi. Isa kanallee yoo an madaabaraaniti jiraa isaa bishaan itti naqee yoo an isa hin danfisin jiraa isaa jechuudha. Ilmi namaa akkana nama godhu wallaahi ilmi namaa akkana nama hin godhu hin godha jedhee hin yaadne. Isuma kana dararee yookiin akkanumatti dalgana jala qaqqabaa malee akkanatti isa dararee qilee keessa fidee madaabaraan namni nama hidhee jiraa nama biraa hin deeman jedhee hin yaadu. Kana marallee akkanatti hammeenya godhatee kana mara akkana godhallee hin jedhee hin yaadne. Alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u dhaqqabee akkuma agartan kana amma isallee hin haasofsiise jechuuf torbee tokko waa takka hin nyaanne midhaan bishaan hin jenne torbee tokko midhaanii bishaan hin jenne. Silaa isallee yaada isaa waan inni isa godhe akkaataa inni isa godhe silaa isa dubbachiisa. Amma mee yaala godhee fi mana yaalaa fidee mana gaafa mana yaalaa fidee inni wayyaa'e isinii haasofsiisa. Amma bishaan waliin hin taru amma anillee nyaata kenneef yoo ka nyaate danda'u taate haa nyaatu mana yaalaa fidee akkasitti mana yaalaa sana argachiisee yaala sana argachiisee gaafa inni xiqqoo yaa'e hordoftoota kiyyaa waan miidhama isarra gahee isinii ibsuu danda'a inni. Kanaafiyyuu amma mee nyaata kennaafi isiniin jedha. Galatoomaa warroonni ayyaatti yaada adda addaa naa barreessitanii maammee bira dhaabadhuu dhaqqabii akka ruuhii hin baafne jettanii naa barreessitanii kun bilbilaanillee na gaafattanii jettan galatoomaa ulfaadhaa alhamdulillah galanni rabbiin haa gayuu. Du'aayii keessa waliinuu ani ruuhii isaa kana dhaqqabee jira gargaarsa rabbiitiin ruuhii isaarra dhaabadhe du'aa isaa hin agarree jirama isaa argadhe. Galatooma warroonni gara adda addaatiin bilbiltanii maammee waan qabnuunsi bira dhaabannaati waan ruuhii isaa baafne nu hordofiitti isa kana ruuhii isaa nu bitettanii gara hedduun naa bilbiltanii kun yaada adda addaa naa barreessan galatooma ulfaadhaatiin jedha kun akkuma du'aayii naa gootanii jettan dhaqqabee jira ruuhii isaa. Gaafa inni mana yaala argatee isinii haasofsiisee achi booda waan isa godhe kana miidhama inni isarra dalage kana dhageettanii isiniin jedha. Amma nyaata kennaa fi mee guyyaa torbeedha kan inni waan nyaati yoo danda'e nyaate yoo inni nyaachuu dadhabe mana yaalaa fidee booda akkasitti yaala godhaafi jechuudha. Nyaata osoo nyaatiin maal haftere? Asumaan haala fuuxiqqoo karaas qooyi waa sirra buusaa. Hirriba itti jira irraa humneetti dararaa turani.